Maal jijjiiree qaban waan malee isin jenne akka isaan walitti mufanne gaariin gidduu fayyanii. Amma tarii nagoo beekadhu bakka kana waan hin shakkee jira. Amma mucaan sanis ni fuudha jee miyyoo qullubbii san fide. Miyyoo qullubbii san dhaabee wanni qabna jee akkuma aadaa godhee mana keessa wanni hundi jaayisanii gammachuu wayii toonnee sanarraa na baname. Isillee wanni san jaayisa jennaan haati manallee achi lafaa ol taatte maas iddoo sanaan. Kolo akka wanni sammatu feeteen siyaasee manaa warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi hordoftoota Sumayyaatuuf jirra jirtu baga jiraattanii nageenya keenya gaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jecha. Arraan tana gaa kunoo anaa fi Sumayyaa fi Nagishaatuuf illeen asumaan waliin teenyee walumaan argamna. Haa ta'u immoo garuu sila akkanatti waliin teenyu gaas haaluma jireenyaatii fi kanumaatu waliin nu hidhee. Namni gaasitti illee carraa ni qaba akkana waliin taa'uudhaaf illee jechuudhaaf carraa qabaatee akkana waliin taa'uuf yeroo hin qabu. Haaluma tartiiba jiruutu waliin nu fidee namni waliin dhufuunis waan guddaadha. Namni lubbuun jiraachuun bu'aa guddoo qaba. Namni tokko waan takka gabaabaan yoo itti ol kanne dheeraan fuudhee fannisa waan ta'eef dheeraa yoo achi gakkanne gabaabaan irraa lafa haa waan ta'eef hooma akkasiitu waliin nu fidee amma harma gabaabattu fageenya biraa waan hin dhaquuf hin qabu jechuu barbaadeeti. Asumaanuu waa'ee waldhabdii anaa fi ana jidduu tures agartanii jirtan jeeni yaada sanis amma kaasuun barbaannee biraa achee oguu tarkaanfannuu idduma tanaan ammaas erga miyyoon tunna dhuftees waan ta'u jirus ni agartan maaliif wanniin irra deebi'ee himuu hin qabu ammaaf ammoo harra yaatan jechuun keessanis afaan hin qabneef arraan tana gaa akkuma beekamutti Nagishumaatu amma salaamtaa rabbii buusee ol seene idduma tanaanuu aaneen kun beektaa amma turullee dawwalee anuma gaafachuu jira miyyoo tana. Miyyoon tunoo akkami sibira geessee nagaan sibira geessee waan jiru na gaafachuu ture bilbilaanii garuu isiidhaanis walquba qabaatanillee hin beekne kana dhugumaan hima. Ammoo barbaachisidha akka inni irra ture waan takka takkatanii ogguun gaafadhe himtu ni jira. Akka inni isii barbaaduudhaa fi isiinis eega barbaachisaallee erga dhageessee akka waan yaanii rinciccii ta'u waan ta'e hin beekne yaaduma isiiti kana yoo hara boodaatti isii irraas ni barra. Har'a inni kun nagaan dhufee fi hamtuun dhufeefis isaas waan irraa qooddannu ni qabna. Iddumaanuu ammaas waan takka viidiyoo takkallee ta'in argee ni jira. Isaas waluma dubbisnaa garuu ammoo akkasitti bal'inaan wanniin wajjaa sa'uu hin jiru erga miyyoon tun na bira dhufte niin dhiise maaliif jennaan achita jirtus obboleettitiyya ammaas kana bira achi dabre isaa wajjin waasoo isiidhaa kanaas irra deddeebi'ee kaasuu hin barbaadu maaliif namni madaa qabu nama godaannisa qabu maaltu sidhee jechuun godaannisa san madad deebisuu waan ta'eef sanumaa jechaan wajjin dubbatin jechuu barbaadeeti. Idduma tanaanuu takkanaatti tanamoonni qabannee dhufnee asumaanuu ammaas waan takka ta'in arguu yeruma gabaabaa keessa halumaa fi deengaddatti viidiyoo takkallee ta'in argee jirti. Maaliif niin fuudhaa waan jiru kana akka waan miyyoonis walee jamanii ta'e viidiyoo sanillee hanga xumuraatti ilaallee yaaduma siitii fi hanga tokko kana laaleetumaan bira dabree maaliif egaa yaada sii guutuu nungumaa jiru yoo ta'anis yuutuuba isaa jala leeyitanii ilaaluu ni dandeessu jechuu barbaadeeti. Akkasitti egaa idduma tanaan ni fuudha jee egaa dhufte egaa amma egaa tana fuudhamoo san fuudhamoo tana fuudhaas rabbiitu beekaa yoo san taateef silattuu amma dura lolee balaanis buute wanni ta'inis hin jiru amma booda wanni dura dhaabbadhuu hin jiru jechuu barbaadeeti eegaan ta duraa san keessaa bee amma yoo fuudhees haa fuudhu shari'aan of rayyamte. Wanni isa daangaa isaan jiru jechuu barbaadeeti. Maaliif wanni bakka kanatti daangaa ta'ee gidduu dhaabbadhuufis hin jiru. Nama akka mataa jettee amma booda irratti hin gargaaraa'u. Maaliif jennaan fuudhuu feenaan numa fuudhuudha dandeessu fuudheemi. Maaliif girgirri asiin achi cee isaa wallee asiin waltumi asiin kasaaraa ganna namni lafaan gufaaf hin jiru walitti numaatu yeroo keenya gubu jira jechuudha. Amma akkas nu harkatti hin taane tanaan fuudha jedhus ittuma kannuudha. Lakki tanan fuudhu sanumaan fuudhaa yoo jees sanuma itti kannuudha. Akkasiiti ammoo hundaaf anis yaadumaan argirraa hin jee ammoo fuudhu hin jenneeni idduma tanaanu mee nagoo. Ooyee bibi.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hordoftoota fi hordoftoota Sumayyaa ta'u. Hordoftoota keenya gaashaa marka buunee jirtu isin jenna hundi keessanuu maaliif har'aan tana hedduu waan nama rakkisu gartee waan agaru jirru maaliif wanni kun tahaa maaliif akkana ta'e waan jaamaa ture akkuma amma inni isinii kaasee ture. Maaliif warri dubbira itti dubbataa jiranis osoo jiru kan halaala itti jiranis hin jira. Maaliif inni kun waan kana dalageef waan akkamitti waan kana fidees san isaa beeka. Waliin wal bira dhufnee kan gaafannu taas ni dhufaas nanni fakkaate akka dawwallee jirutti inshaallah kanaaf asitti argamne jechuu barbaanneeti. Asumaanuu hordoftoota keenya egaa wanni isinii dhaabnu beekadhu namni keenya asirratti yookaan wal hammeessuu wal miidhuu kun ta'uu hin qabu. Maaliif karaa seera qabeessaan deemee yoo fuudha taates bakka hunda seenee dhaabbatu osoo hin taane fuudha taanaanis takkaa walii galee haala mana isaatii walii galee karaa shari'aan afur eeyyamtee bire fuudhuudha. Fuudhuudha namni sitti hanga hin jiru bakka kanatti amma dura dhaabbannaa ana amma dura beekadhu atillee hanga tokko quba qabdaa fayyaan tarabbiiti gaa'ii eega gaafasii wal birattuu hin deebine gaa carraadhaa. Akka tasaatti egaa dhiifamni dhufe egaa ati dhiifama san keessatti illee yoo argamu waan argamneen fagoodha alaalaaf maaliif ni nagaraasi wal quba qabnaasii mire alhamdulillah ilaa jechuu jirra gara tarabbitee jechuu jirra san jechuu jirruuba inni san gubbaadhaan ammaanis gaa waan kana firraa dhaabuu qaba malee tanaas ni fuudhayyee tanattis dhiyaate tanaas ni fuudhayyee tanattis dhiyaate osoo haati ilmootis jirtu kana keessatti waa meeqa mashaakila meeqa ibiif kaa'e nama kaawwanis ija baata dhugaa rabbii namallee rakkisa itti yaadu nama barbaachisaa ni beekaa. Anamma ittuma tanaanu beekadhu wal dhabduma isaanii ta'utti san keessattis miyyoo tanaa fi miyyoon tunii fi haati mana isaa sangaa kara kiyya gortee miyyoon tun kara isaa gortee rakkoon gurguddoon jajjabduun san uumamtee Hasaaraan meeqa dhuftee baadhanne dabarsine haasuullee hin barbaadu gafa keenyaan keessa deeme garuu ija nama agartuudhaan nama dhufu itti Oromoon hongaanyiin qabu. Saniifuu waan harkan takka bira dabruun hin ta'u numaan dubbadha jechumaaf hin jee. Dubbadhu. Erga dubbiin dillisan dhuftee dabartee miyyoon tun baafattees beekadhu amma achiin dhaqattis akka yaadasii hanga tokko irraanatti himteetti. Achiin dhaqees ammas haareetti dubbiin tun lafaa kaatee. Girgiriin biraa taati gaafa kaanuu dhiiga buusan ta'eetiin hayyee wanni dillisan uumame ammaan tana gaa obbolummaa rabbii waliin qabna haa ta'u immoo amma yoon kara kee kanaas dhiyaadhee gamma kee kana dhufe xiqqishoo irranaaf wayyinaa achi dhaqurraa jechuu ooma jedhuutu na fidee etteetiin beeyta haaluma takkitti dubbuma takkii tanaatu ilma dhiiraa gaa dubbuma takka gaa intalti dhalaa takka akka dhiiraa yaaddee dubbannaan quubsaadha beekadhu sanii achi biddeenni biraa karra buusanii irraa fuudhan. Ilmarra dubbii abbaa fakkaata yaanii. Akkasumatti takkituma saniin qabee mana kaayee naaf haati manaallee kan girgirii beekulaa waa meeqaa taa'uyi waa meeqaa agarraawuyi san hundaa'u baga oolchite. San hunda oolcheetiin hayyee asuma taa'e miyyoo akka ilmoo teenyas ilaalla yookaan akka obboleeyyi teenyatti qubadhuu taa'e manni keenya mana keetiin hundinuu godaanaadhaa qubsuma yaa'u jirra. Silattoon kuma rabbiin jiraachisa jiraan namanni mana rabbiiti gaa roobuma irra roobumaa fi adu duraa mana ol seenne malee aluma jirra. Waa mana jirru taa'ee teessise. Hayyee sanboodaan achi deeme wacii meeqa baaseetiin asii mana yaalaa hunda deeme achirraa as deebi'ee beekadhu waan hin dubbii tana si kaasu jiruufi jira. Hanga tokko bara harkutti hin jiraan. Mana yaalaa hunda dhaqee achirraa mana yaalaatti illee wanni kun nu qo'anyiisa. Aadaa qabna, shari'a qabna, safuudha qabna. Yoo narraan tana fuula arabaa dura dhaabsisee miyyoo tana ni laalchisa jee. Hayyee heerumte moo hin heerumte yoo naan jedhan wanni deebisuuf jira. Hin jirtu. Egaa jaarsa jalaa fi. Atuuni qabamtaa. Anuuni qabama. Mataan kan kee maal taataa? Matummaan kiyyaa. Eessaa si dubte? Eessaa fidde? Sii moo nama biraati? Sii. Kana. Na qabdi booda. Dubbiin si qabdi yoo qaba. Booda yoo na qabdi. Inni bira hin jiru isa beeka. Hin jiru inni. Si deemaani. Booda yoo na qabdi illee eenyu na isa barbaachisan. Ana isa geessan. Duuba waan waliin balleessitan jechuudha. Haareetti wal dhaamsuu taate jechuudha. Nama baara ofirra deebisitaani. Ayyoo. Walumaa dhukkellaa qaba. Kana mataa namaa wal balleessuun faayidaa qaba. Eegaan achi dhaqee ulaa san duraa deebi'ee wanni kun sammuu keessa na dhufee maaliif jireenya biyya dhabaan hin beeku. Namni fuudhee taanaan jaartummaa takka qaba. Sanbira kute lama qaba. Sanbira kute sadii qaba. Maaliif kallattiin qaba malee dubrummaan alaalchisi. Dubrummaan adiisi. Dubrummaan ol deebisi. Dubrummaan aga deebisi hin jirtu isaan bira. Hin jiru laa. Laa san hin jiru dandeettii isaati. Dhalatee guddatee fudhatee galfate. Akkasi. Jaartii san beeku. Akkasi. Dubrummaan alaaliin hin jirtu biyya arabaa keessaas shari'aa keenya keessallee hin jirtu. Sayyoo dandeema mataa isaatiin dhuunfaasatti
akka fedhu ogeetii yaammatee fedhu akka fedhatti waliigaltee isaa fi isii gidduu jirutti halaallatu. Akkasi. Akkanumatti gaammoo waa meeqa haasa'uun as deebianii waa balleessuun nama xiqqeessuun nama qaanyeessuun hin ta'u garuu. Amma shari'ummaan teenyatunu yoo dhugaadhaan ittichi deebinee nama dhugaadhaan shari'aa qabu yookaan diin qabutti if laallee fageessinee ichi laallee jechuudha. Beekadhu waan takka nama qofatti himutti osoo hin ta'in lubbuu ta'etti himuudha. Dura amansiisu waan nama amansiisaa jira. Si amansiisaa dura amma yoo ifa amansiisan si amansiisuu danda'a. Akkasi. Yoo ifa amansiisin amansiisuu danda'u. Yoon akkasitti ifa amansiifne jechuudha. Mijoon tunni qabdi moo hin qabdu laalennee nama tokkoof innee laalchisuun du'anii dhabamuudhaa turre wayyaa beekadhu. Akkasi gaa. Du'anii qabrii kan seenuu irra wayya malee. Saniif jaalate moo isii dananiin fuudhaaf jaalate moo? Kana barra kun. Beekadhu namni si jaalate tokko waan takka waan yaanii deebi'ee waan hin taane yookaan nama caqacaquu ifillee miidhu namallee miidhu nama hin barbaachisu. Wanni dubbii tan itti si kaaseef bakka sanillee jechuudha haala san hunda oolcheetiin haboo teenyatan ol fidee asin laalchisee irraa fide gaasilattuu waa nuti gaa akka yoo shari'aa nama hundaa walii qabaannillee aadaa kophaa ni qabna jee akkuma aadaa godhee mana keessa wanni hundi jaayisanii gammachuu wayii toonnee tanarraa na baname. Isillee wanni san jaayisa jennaan haati manallee achii lafaa ol taatte ammaa sidduu sanaan. Kolkoloo akka irraa akka wanni gammaddu feeteensi haati manaatiisi. Ayyee. Boodanii roonmaa darbee achi garagalaa waanjoo yaaddeessi. Sumaa gaara manaati iyyuu beekadhu aqlii dhalaati beekadhu haa. Yaaduma ishiitu hangasii. Akkasitti akkanaati balaa sun hundi akkasii oolcheetiin nagayaan fida jee karaa nagaya yaadu jira jechuu barbaadeeti. Idduma tanaan ammoo oguu hayyee aaneen kun ammaas niin fuudhaa jeeta biraa fide. Kun ookale moodeen gadi biraatiin deddeema. Dhufte. Isii sana akkatti bira dhuftee akkatti fidee waan akkatti waliin dhufanii meeshaa laagizuma isa garree. Waliin dubbanna malee amma isa duuba waan hin jee waan hin dhiisu wallahi waan nama ulfaataatillee. Meeshaa bayyaati waan kana akkamiin laaltammaati yoo inni amma mijoo saniin fuudhaa jee akka nama tokkotti amma ta'amma dhufte sanaan fuudhaa yoo inni kaja'u ta'e akkam jettamee ati kuma yaadee feesittumee gaafii takkaa fedhamu bar waa nama ibsuun bareedaadha namni kun dhagatti haasootti hin jiru. Jaartiin na yemtu fi afoo dhuree afoo. Jaartiin na yemtu fi. Hayyee jaartiin na yemtuu fi. Jaartiin na yemtu fi jaartii obboleettii tanii wayitaa miti. Nin beeka nin beeka. Tuubbata namaadhaan na gaafatan. Obboleettiin ta'e tokkooti. Hayyee. Gaafa tokko sirra fe'an fakkaate. Hayyee. Ammaan sana faagaa lubbuu baatee miti. Dhugaadha wanni kun filannaadhaa beekadhu amma dhiyootan yeroo hedduu isii wajjin haasa'u beekaatiin isii wajjin haasa'uu dhiise obboleettii hojii isii hojjitu dubbadde akka nama diina mana kaatee kanaatti deemuutiin isii san firraa achi baasee Inni ammaanneetu amma ture. akka hambaattichi darbee isa kana qabadhee dhaabatu jira yeroo hedduu dawwalaanillee wajji haasa'uina hanga tokko jechuudha amma isii dhiiseetiin isaa hojii dubbachuu jira garuu teetanallee natti haasa'uu baatu atis amma akka nama tokkotti nama telefoona xiqqaatu guddatu harkaa qabu ati osii wajjin marii inni godhu jiru jira hangaa mana oolu baalaan oola. Laa bakkuma feetee namni kun beekan bilbilaa wal quba qabaatu maal teknoolojii waa amma bal'attee namni kun akkaatti wal quba qabus akkaatti wal jiraatu jiru wayii quba qabdaadhaati. Sanirraa isin waan quba qabdu himuun dirqamasiiti waan sirra jiru beekadhu. Tarii. Naa guyyaa tokko lama nasa dabalee Hayyee. Dhuftee jirtaa naan jee. Marabbaa. Dhuftee siin jiraan jeenime. Nabiroo waan dhuftuu naan jee. Hayyee. Inni fuun jeerreen. Nabiroo koos hin jee. Wala garraa baallama sii qabee jechuudha. Indi fuun jeerree madura bultii akkasii si deebi'a. Hayyee. Yaani haala wal fuudhuuti moo inni kuni akkami silaa yaani. Akkami irra siyaame silaa. As dura si araarsuuf immoo akkam yaani. Ayyaanni tun naan galee walla. Yaani keessa isaa waggaa gallaatte si fuudhuu fedhamoo yaani waan biraatiif yaani badii si dalaguuf immoo maaliif si yaamuu dandeenya. Akkami maalirra walii galtanii qaadamuu walii. Kootu si baallamuun dura namni kun akkana waan akkanaatiin si baallama geetii xiqqoo matarraa si tuqee si yaammatuu danda'a. Innis ni dhufaa beektaa wanti la saasoo hin qabnu haayee. Yaani waan takka nama dhufa jiru duratti wal marii godhuu nama beeksisumaa fi kanumaa ifumaa fi mana keessatti abbaa keessumaan dhufee ol beeksisuun akka nama tokkotti bareedaadha. Sanumarraa hedduu tanaan si gaafanne wal mariin qabdan jira maal irra dhufu deema inni kunoo kanumaan si gaafachuu barbaadi. Wal marii qabaattanii inni dhufee eegaa sadi godheetiin isin ol galfadha jees mirga isaati. Isin walii galaa inni isin dandeenya.
isin walii galchuu dandeenyaan nuti ni hawwinaaf malee ittiin gaddinullee akka ta'e beekadhu ani turoo na bira dhufe iida guyyaa lama kana wajjin gooneetuma eegas booda natti hin deebine ol hin deebine jechuu barbaadeeti yoo kallattiin illee dubbachuu baanne akka nama tokkotti ol bira teenyeetuma iida goonee bareetii jallee fidee akkasitti ijoollee isaallee ziyaaree fi godhee fi qajeelche. Maashaallah. Ammoo har'aan tana yoo harka wal keessaa qabaattanis yoo waan kana si gaafachuun bareedaa jechuu barbaadeeti fuulduratti maaliif osoo hin sakasi jiru hin beekne kaamaleen nin faayya waan sakasi jiru waan dhufu bichaa hin beekne waan salaamu deemu waan biraatti dhufu hin beekne ani garuu ta'u. Hanuma jechuudha. Kana malee wanni biraan jiru. Wanti biraan jiru. Wajji haasoftan kaa telefoonaan. Telefoonaan kana gaafa yaa gaafatte kaisa dabamtee jee kana hojjaasuun eeka. Wanni nama dubbadhu beektaa girgiriin taanis mana keessa ni jirti ammas tabiraa gubbaan hin dhaqqabuufin akkanatti irraa si gaggaafadha mataarra amma beektaa akka nama tokko si amaneetiin jira mana keessatti yoo dhalaan nama namulleedha. Hoggaan dhufe yaa'ii biraa kaasurra maaliif amma fuulduraan waan akka ati sirraa bartee isiin si ibsitee waan jira waan booda dubbii nama qabdu wal ibsuun gaariidha gaa'in. Wal ibsuun gaarii. Maal keessa ol beeksisuun innillee maal bilchiree akka waan malee isin jenne akka isaanillee walitti mufanne gaariin giddu fayyanii. Amma tarii nagoo beekadhu bakka kana waan hin shakkee jira. Amma mucaan sanis niin fuudhajee mijoo qullubbii san fide. Mijoo qullubbii san dhaabee as baase. Takka iddoo tanaan turis na bira jirtii mire. Hayyee gaafa kaananis akkasittiin isaa wajjin dhukkubsadhee waliin dhukkubsannee akkasii waliin daran beek nama yaada namni kuni. Namni kun hanga tokko nama yaada. Akkasii waliin daaraa ta'e akkamiin san fuudha amma san harkaa buuseetiin ifi ta'uu taayoo yaada akkasii qabaatee iddoo tanaan hin beeku jeetiin beekadhu. Kana gaafadhe kaayamaa asoolee dheerisineeti mee irraa gaggaafadhuuti anniin kaa gabbeetiin gatiin utaalaa kaayee gabbeetiin waa ladhee ol deebi'a kaayoo innis wal dhufu jira jettee mire natti illee dawwalee fuuldura natti Keessumaa wajjin hullee nu beekamu. Keessumaa wajjin illee nu beekamu anis akkanas gabbeetii Kuduraa kan illee waan namni nyaatu illee ta'uu rabbi irraa na laaffise. Suunni guyyoo bana ilaati. Duraanii biyya karaa argumaa si beeksise. Manarraa numarra jajjabaadha warra. Namni kun yaaduun gaariidha waliin baga nama yaadu rabbisi waliin hundaa waliin qixxaatanii. Hiigaa sumayya ati beekaa amma gurbaan kun gabbeellee dhageeffadhu. Amma waan jira qurxii beekadhu anamma maaliif inni kun niin deebi'ee kutee beekadhu maaliif amma waan kana isa kana marii isin gidduu jirtu yookaan khasaaraa isa kanaas hin kaa'ini isaan kun amma deemaa tole fayyanii walitti isin buusini yoo kan jaalatu taateetiifis yoo inni immoo si jaalatee si dirqu jiraatu taateef marii isin gidduu jirtu lafa kaa'e immoo inni kun dhufu jira. Laa marii ni gidduu jirtu. Marii ni gidduu jirtu yoo isa kan jiraatu malee bara isin jirtu hin deemu. Yaani hariiroo waliin ta'uu fuudhaa fi heerumaa isin gidduu jirtu ati yaanii yaadi isin hin qabduufi. Gaafiiruma aanedha mun qabu. Qabu. Inni yaani hoggaa neebisitti dawwalutti yaani akkami? Isama. Isa gaa wallahi duras wajjinaa soone. Egaa amma tolaa kanarra kasaaraa kaa'anii jechuun isin jira. Akka fedhillee yoo ta'e. Kasaaraa kan kaa'u wallahi. Kasaaraa kan kaa'e amma mana isaa jirtaafi kasaaraa kan kaa'e yaa illee mudin maaliif ammallee yaa taane wanni itti haatee jirtu waan kana qabbaneessuudhaaf yaadna malee uwwisuufis yaadu beekadhu. Laa niin beekamati tola yaa'eeran kaa'u wallahi. Akkasii mire. Esan kaa'u. Egaa waan kana beeytee. Silaafii ni jedhi jiraachuu baatee hoo eessatti hin maqa. Amma waan kana irraa beeytee ati illee irraa wanti ta'uu qabda malee akkanii fi isaan kun wal bu'anii siif isaan illee walitti argatanii ati illee gabbaatee haaratti mazaan biraa kaatu akka barbaachifneefis si gaafadhe asumaan karaa goolabaa deemna viidiyoo saniifuu inshaallah rabbi harabbisu waan qabduutis yaada qabdu isaanis waan dhufa jiraniif inni illee deebi'a mucaallee waan dhufu jiruuf amma yeroo illee wal jira keessa jirti atattamaan waan qabdudha ammadhu karaa goolabaa akka deemnu jechuudha. Yani waa'ee isarraa waan himattoota kan qabdu jechuudha. Waan inni si godhee sin jirtu jechuudha. Ammoo dhufu jira qaadhimaa keetiin isaatii dhufu jiraate ani hin beeku. Qaadhimaa keetii? Yoo duraan qaadhimatanii manaa fi ani qaadhimaa miti. Amma daraabbatanii? Hayyee gaa inni mallee gaa duraa walitti jirtanii dhaabbanne. Waan dura kakaa jiranii naa fi ani bakka kanas walitti dhaabbanne wallaa. Akkasii? Hayyee gaa rakkoon qabu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya gaa asumaan kunoo innillee gabbee tolalleen akkasii gaa aanillee waan dhufa jiruuf asumaanillee beekaatiin duubarra hafee waan takka gaafadde innillee maashaallah mucaan nama qaruu ta'edha nama sammuu qabu hojii waan san dafee gabbee anillee maaliif itti dubbatuun natti ulfaate sanumaafuu ofirraa beekachuu barbaadeeti
akkasitti gaamee inshaallah mucaan aanee jaalala dhufu jira jaalalaan ganda girgireesseeti ganda wal kaasee wal buusee yaa'ii uumu jira ganda jaalala wal buusee fi waan biraatti wal buusee menee inshaallah hundumaafuu innillee dhufa jira akkasumatti hanqanii fi walitti dachaanutti inshaallah hordoftoota keenya egaa isinillee bakkuma jirtanitti nagaaf nuuf jiraadha asumaanuu assalaamu alaikum isiniin jennaa.